ራሱ አላወኩኝም ግን ቆሜም ለምኝ መፍትሄ ለማላመጣ ነገር ራሴ ለምን አደክማለሁ ብዬ ልክ የምሄድበት ሰው እንዳለኝ ቢጤ ሻንጤን አንጠልጥዬ ሲሄድ ከኋላ ቆማ ለካ ቪዲዮ ትቀርጸኛለች። nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kiyya galata waaqaatu viidiyoo kan biraatiin dhufeetiin jira jechuudha. Egaa obboleettii kana argitanitti akka isheetti boossu hundi keessanuu viidiyoo ishee jechuudha. Otoo amma jechuudha otoo amma isin hojiirra jirtanii haaluma isin hin beekneeni bakka madaamiin keessan kaatee ta'inarraa bayi jettee harkuma duwwaa jechuudha. Humaatu isinitti hin kennin mana kana gadhiisettee gadi isin baastee balbala isinitti cuftee maal gootu jechuudha. Isin hin qophoofne galuu fi fedhiillee hin qabdanii yookaan harka duwwaa jirtu yookaan humaa hin qabdanii isin itoo ta'e maal gootu. Wanti mucattii kanarra gahe waan akkasiiti jechuudha. Kanaaf amma baay'ee tokko bu'aarti. Erga mana sanatti dhaqxee hojii hojjechuu jalqabdee madaamii sana bira waggaa tokkoof ji'a 9 jette. Waggaa tokkoo fi ji'a 9 egaa osoo hin beekiniin maalin balleesse jette. Garuu waan balleesse sanaa fi dhiifama gaafadheen ture. Dhiifama yeroon gaafadhullee irra naa darbuu hin dandeenye. Ta'ee siruma anaan hin barbaanne ta'e waan maani kana balleesseef ta'e akkanumatti kaatee galgalaanii harka duwwaa osoo humaanatti hin kennin isayyuu shaanxaanuu san Itoophiyaadhaa fidadhee dhufeedha itti mucatti. San achii qabu otoo hin taane sanii Itoophiyaadhaa fidadhee dhufee duwwaasaa natti darbattee yuunifoormii ma jiru kanaanii alatti gadi na darbattee jettee animmoo akka carraa ta'e akka kaleessa galgalaasaa jechuudha. Akka har'aa kan ari'amtu akka galgalaasaa warra kooti bilbileen ture. Daataa guuttadhe iimoodhaan hunda isaanii faana haasa'an ture jettee viidiyoo kanayyuu kanan maxxanse daataanii keessaa qabu sanaanii warra koof yeroon bilbilee gaafadhe immoo bakka warri biyya keessaa akkuma beektanidha. Humtuu abdiin hin jiru yeroon dubbise sanatti. Kanaafuu anamma galuullee hin barbaadu. Biyyaallee humaa tokko hin qabu. Harka duwwaadha. Asiyyuu yuunifoormiidhaan hin jira. Kanaafi Itoophiyaatti si gashuu jennaani si gashuu naan jette ani boonyaani deemuu didee boonyaa Itoophiyaatti si gashuu jennaan Itoophiyaatti galuun barbaadu ani hojjechuun barbaada harka duwwaadha waggaa 2 iyyuu fidhe jennaan isa immoo doo barbaade dhaqee hojjedhu kanaan jettee gadi na baastee balbala ishii cufattee paaspoortiin harkaan jiru humtuun harkaan jiru iqaamaan harkaan jiru humtuun harkaan jiru furmaanni kiyya maalidha jettee boosichuudha. Kan biraammoo warri akka koo taatanii hin beekamu jechuun gaafa wanti akka kanaa nama irra ga'u hin beekamu waan ta'eef harkallee duwwaa ta'uun sirrii miti. Waan qabanillee hunda erguun sirrii miti. Anamma kan ji'a tokkollee of harkaa hin qabu. Sumanii eerpoortii gaheellee gaafa biyya gaheellee yuunifoormii kana waan ittiin ofirraa qayyaree galullee hin qabu. Harki koo hundisaa duwwaadha. Echikeemmoo yeroon akkanatti galummoo warri koo na fudhatumoo nan fudhatanii na simatumoo na hin simatanii achiyoo furmaanni koo maali mucaa tokkoon qaba jettichu obboleettiin dhugumayyuu nama gaddisiisa. Namni yeroo biyya sana deemu waan baay'ee karoorfatee deemaa waan baay'ee hojjechuudhaaf deemaa keessattuu bara jalqaba deemamu kan ammoo umaayyuu hin kaawwatu namni hamma of barutti hamma waggaa 2 hamma waggaa meeqa warra gargaaree ni kan maal gargaaree bakka yaanni galaa fi dhufee kana naa godhaachuu jalqabutti yeroo jalqaba waa of hin kaawwachuudha bara jalqaba namni kan waan kan sirriitti hin beeka. Kanaaf yoo biyyatti galteellee baay'ee rakkisaadha. Akkamitti galteen jira maaliif galteen jira kontiraatoon finne akkamitti daftee dhuftee maalidha jechuun jirachuudha malee rakkattee dhuftee mucaa koo maamiti bakka asuma taa'ii yookaas immoo yoo waan jedhamoo nagaa ta'e modoo biraa deemtaa namni siin jedhama yaaduma gaariidhaan si sossobee jecha gaariidhaan si simatullee hin jiru jechuudha. Dhufanii bakka aariidhaan faayoo kan akkamitti daftee dhuftee achi eerpoortiidha si fuudhu manatti si gashanii bakka isaan yoo ta'e duraanuu jireenya idilee qabu hojii idilee qabu gara hojii sanatti immoo mana keessee qaxisiisni sitti horsiti. Maalan godhattee teenshinii keessa qabtaa.
baay'ee tokko rakkisa. Na maal gochuun qabaa itti obboleettiin mutoo sintee maal gochise to sintee namni tokko maal taare biyya keetti galta'u yoo si gashite si agashitu yoo tikeetti kuttee yoo si gashite warri jettan jirtu biyya ofitti galuun filatamaadha bareedaadhas garuu namni tokko waan hojjechuudha malee osoo hin hojjetiin waan karoorfate too hin hojjetiin keessattuu immoo harka duwwaa osoo humaa tokko illee hin qabaatiin osoo uffate yuunifoormiidhaan namni akkamitti yuunifoormiidhaan biyyatti gala. Uniformi uffatee namni akkamitti biyyatti gala. Kanaafuu namni kan ollaanonni nama arguyyuu wanti namaan jedhu kan biraatti biyyi keenya immoo balaadha jechi isaanii jechuudha. Na kan ishee aarse kan ishee boossisee galuu ishee osoo hin taane harka duwwaa ta'uu ishee humaa tokko harkaa dhabuu ishee biyyaas humaa dhabuu ishee humti tokko akka hin jirre dhagahuu ishee abdii dhabuu isheetu ishee boossise. Na yeroo tokko jechuudha Araboonni hin godhu ani hin godhan hin jedhu qalaalii hin godhan bakka gaafa barbaadan xilli godhanii biyyatti si gashu even akkati manallee hin qayyaran jechuudha warri hammaatan birrii isaanii kassaranii biyyatti warri si argan jiru bakka hima hin hojjettu isheen isaan kassartu'anii warri si gashan jiru warri laafanii birriin koo maa badadhan immoo akkati mana geeddarattu godhu gaafatti mana jijjiirrattu gurguramta waan ta'eef birriin argatu yookaan hojjettu kan biraa argatu jechuudha adeemsi isaa akkasina. Biyya Arbaamoo baay'ee tokko nama saalfachiisa yeroo achi galanii biyya keessatti ijoolleen keenya keessattuu yeroo ammaa kana keessa immoo wanti isaanirra gaggahaa jiru wanta ulfaataadha. Wanti dhadhagahamaa jiru jechuudha. Isa durii caalaallee waan gurguddaa dhagahamaa. Kanaaf of hin gatiinaa isiniin jetti harka keessanirraallee hoskitaniillee maallaqa of harkaa dhabuun hin ta'u jechuudha. Dhoskanii kaawwachuun hin danda'amu. Bakka haadha faaxeen agarree koldhoo tokko moo waan ta'e qabdi as keessatti baadhee ture moo as keessan kaa'ee ture kan jettee sin agarsiisaa turte. Birrii ishii xaqilaallaa jechuudha. Akkattan baadhee bulaa akkattan baadhee oolaa jettee jechuudha. Yeroo isheen bara dura galte sana akkatti walitti qabeen birrii koo kaawwachaa ture jette. Na hin danda'amu of harkatti dhoskatanii kaawwachuun hin danda'ama. Yoo nama qabaatan nama sirrii qabaatan immoo isheen kun amma waggaa tokko ji'a 9 ergitee maa hin qabdu yeroo jedhamuyyuu kunuu ishee boosiisa madaamiin galii jette caalaa jechuudha. Kanaaf nama ijoollee qabuuf immoo baay'ee ulfaataadha. Nama daa'ima qabuuf fakkeenyaaf obboleettiin kun osoo hojii dhabdee ji'a 2 ji'a 3 ji'a 1 teessee asii maaltu taaseetan mucaan ishii barumsa dhaabdi kaffalanii barsiisu waan ta'eef barumsa dhaabdi waan nyaattu hin jiru jedhu maal jedhu kanaan immoo ganaa rakkoo kan bira dhiphina kan bira aarii kan biraatu itti dhufaa jechuudha. Kanaaf hunduma keessan waan isin haa gargaaru garuu harka duwwaa of hin kaa'ina harka keessan duwwaa hin godhina.